Oromoon jaarraa tokko oliif maaliif garboome? Oromoon guddaa, Oromoon bal'aa akka Afrikaatti lakkoofsaan saba Oromoo kan ga'u bakka hin jirreetti tokkummaa waan dhabneef. Ijoolleen keenya qabsoo haaraa yoo jalqaban baarotumsaan Haayilee Fidaan Sannaa Likkeen osoo tokko ta'anii jiraatan tokko tokkoon diinaan hin nyaataman turan. Tokko ta'uu osoo danda'anii ilaafilaameen mari'atanii osoo waliin dhaabbannee jiran waggaa 50 qabsoon Oromoo kun duubatti deebi'aa hin turu ture sila. Tokkummaan nu barbaachisa gaafa jennu humna guddaa waan taaneef waraanuufis, misoomsuufis, of tiksuufis, yaada garaagaraa burqisiisuufis tokkummaan nu barbaachisa. Maatii keenya keessatti yaanni garaagaraa ka'uu danda'a. Yaanni sun garuu ilaafilaameen mari'achuu alatti yaada mo'otaa adda baasanii qabachuu alatti walajjeesuuf ooluu hin qabu. Tokkummaan Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa barbaachisaadha. Oromoon bosona keessatti walii abboomamee, walii ajajamee tokko ta'uu hin dandeenye. Gandatti qoodama, walajjeessa. Mootummaa wajjin duwwaa miti kan walajjeessaa jiru. Waliinsaa bosona ba'ee kan jiru hundi bosona keessattis tokkummaa rakkannee ummata bal'aa kana salphisuurraa woonuu gale tokkummaadhaan qabsaa'u. Woonuu gale baate immoo dachii bal'aa waan qabnuuf qotaa nyaachuu nu wayyaa Oromoo salphisuurraa.